amma kuno raayyaan ittisaatu walitti ka'eeti shimallis hunda habalaan jeneraalonni dhukkee godhan siinjaan sigale itti ergee shimallis kana caalaa ummata keenya fixuun dandeenyu namichi ifi ummata irraan kaa'anne hanganuma jeejaan sigale dhukkee godhee jechuudha. So wanni ifiifuu wal gadhiisaa deemu jirti. Wal gadhiisaa deemu jirti. Waan wal gadhiisaa deemu jiru kana sigale yeroo itti dheereessuun yeroo isaa garteetti kennitee akka wanni kun umrii sirra dheerattu godhuun hin ta'u. Sigale daftee xumuratti godhuun tokkummaa kee jabeeffachuun amma. Yaa Oromooti jedha geeffadhu. Sirni kun tarsa'ee wal gadhiisee jira. Hayyoonni kee gabbahee mootummaan kun saffisaanii diigamaa jira siin jee. Amma duraas gaafa gartee 2018 mootummaan diigamu jirti yaa saba koo tokko ta'an jechaatuma ture jaawar. Arraas jechaatuma jira jechuudha. Yoo tokkoon taane yoo waliin dhageeffanne yoo har tokko laal yoo goolii teen beeyne boru arraa ganaa namummaa sirraa fudhata. Sirni kun ni diigamam ifiif diigu jira. Sirna ummata buqqisu, sirna ummata ifii bulchu diina godhatu, sirna ummata ifii bulchu gartee gibiraan gidirsu, sirna ummata ifii bulchu ajjeesisiisu, hayyuu isaanii mana hidhaati baasee rashansiisu. Sigale bagaan sira shanejee maal fidda jeetti dhaadatu sirni kun dhumatee jira jechuudha. Wal gadhiisee jira buloonni isaa. Arraas kan qophaa'in Oromuma. Arraas kan wal nyaatu jiru anumaa fi si. Ambiti wal nyaachuu dhiiftee wajji nyaachuu eegalte. Ka mootummaa waan ifiinjuu carqii tana keessa jiru ummata isaanii hayyoota isaanii ka ala jiru ka keessa jiru ka gaara jiru wal dubbisuu eegale. Meeqa keetiitu gartee marroo wajji duraan wal dhabdee ka jirtu marroo dubbisuu jirta. Meeqa keetii ka jaawarii wajji wal dhabde duraan gartee afoonaan illaa jettee jaawar dubbisuu jirta. Meeqa keetiitu hayyoota adda addaa Saggaayee Bayyana Soobaa Professor Muhammad Taayiroji hayyoota keetii wajji wal dhabde meeqa keetiitu afoonaan illaa biitti qaram deemu jirti jettee wal mari'achuu jirta. Meeqa keetii iflaali bakka jirtu arralle. Ilma Oromooti aangoon nu harkaa baatu hin jirtu maarreen nu harkaa baatu aangoo wayyaanee kana gasharoo mantalaa gartee kaa Finfinnee malee uumaa harkaan qabne kana dhiisi wayyaanee Itoophiyaa bira kuttee East Africa bulchuu turte. East Africa bira kuttee Yemanii qabdee nama deebisuu turte. Aangoon isaan harkaa ni baate jechuudha. Ummata sukuriitiin diinagdeen waa hundaan humnaan biyya san to'ate. Isaanin ala kana lilmeen hin lolaane harkaa'u aangoon ni kuttee jechuudha. Kana hawwaboon sulultaa keessa bakka inni masaraatti jaarachuu jiru san keessa sosoo jirti waboon. Kana kan gartee naannoon Amaaraatu harkan jirre, Tigraay harkan jirre, Affaar harkan jirre, Oromiyaan tun irra guddoon isii harkan jirre waan Finfinnee takkitti san hin ta'in. Kana gartee biyya tanaa waa ta'aa fi jarri suuta akka rifeensa qooshaa keessaa baasanitti suuta harkisanii sheexaanticha kana uummata iddoo baasuu jiran malee kana yootti qaceelamu torbaan tokko sirraan fudhatu. Bar wayyaaneen sunuuni kutteensi hin jee sirni uummanni hin jaalanne sirni uummanni hin filatamin sirni uummataan hin filatamin sirni uummata if duubaan qabne kawayyaanee jabaan sunu ni kutee jechuudha. Kun ummata dhiisii kaabinee mindaatti baasuu if duubaan qabu. Na amanita. Kaabineen isaa osoo carraa harkattee mataa keessa isa dhooyti waardiyaan isaa ta'isa jala deemtu. Nama jaaramee jabaatee hayyoonni keenya immoo walii qabu jiranii tanaa jecha namni usee tatta'a malee kaabineen isaa isa jala hin jirtuun siin jedhu. Kaabineen isaa.
tamindaa inni baasuufiin siin jedhe tabaay'ata inni lallabuuf saniifuu kun sirnichi kutuuf ta'a sirni kutu kun akka hireeteetiin hin kunne sirni baduun dikka si balleeysaan kunne ammarraa jaaramuun wal dhageeffachuun ammaa jechuun ka walii dhageeffachuutti hin jirre bar Tigree fi Amaarri dheengadda akkasii wal fixee qaruura qaama saala dhalaa isaanii cabsuu ture sun arra baran diinni keenya qaallicha kana jechuu jira waliin haasuu jira ati bar gaafa Minilik waan seenarraa dhageenyeeni waan seenarraa dhageenyeen waan ija teenyaan nun harkiniin haga ammaa bar sabaa sablammii balaaleeffachaa jirta bar waan viidiyoon lafa jirtu tan ija teenyaan garre tan laayifii dabarsaa turan tan laayifii dabarsaa wal fixaa turan wayyaaneen dhabamuu qabdi jedhanii gartee walirra bobbahaa turan sun ara lakkii dhabamuu qabdanii waliin diina dhabamsiisuu qabna jedhanii tokko ta'uu jiranii jechuudha. Isaayyaasii fi wayyaaneen akka diinatti wal barbaadan sun arra bar tokko ta'anii itti gartee diina isaanii barbadeessuuf deemaa jiranii jechuudha. Ati maaltu tokko ta'uu si dhorke? Ati bar marroo ilma kee mucaa kee kan lolachuu dandeessu kan akka feete godhuu dandeessu kan irratti ololoo ooftaa bar diinaa wajji teesse. Ati bar jaawar maamma mucaa kee ilma kee kan lolachuu dandeessu kan adabachuu dandeessu kan tumuu dandeessu harka duduubatti hiitee yoo inni waa balleesse adabachuu dandeessu kana teessee olola irratti ooftaa bar. Ambiti bar diina qawwee harkaa qabu biyya harkaa qabu santu bar walit dhufee ay diinni keenya kanaa jechuu jira mee bakka jiru iflaala rabbi sodaadha ummanni keenya dammaqaatii bakkuma jirtan qofa iflaala akkanaan milkiin hin jirtu akkanaan kasaaraa malee milkiin takka ta dhuftu hin jirtu jechuudha yoo kamma deemu jirru kana deemne ni salphanna ni xiqqaanna saballi salphifna jechuudha garaachoo warra garaaf deemu warra garaaf dubbatu warra garaaf duulu kana bira kuti irraanfadhu galmi keenya fagoodha galma kee ilaalladhu galma kee ilaalladhu ilma keetii biyya bulcha maarre Haayila Sillaaseen ilma keenya ture Tafarii Mokonnon guddataati Mangistuu Hayilamaariyaam ilma keenya ture bar ilma Hayilamaariyaam ayyaanaati Oromoon biyya bulchuun ammaa miti kan mormamaa jiru sirna mormaa jira yeroo hunda yoo marroon ichi dhaqee sirna kana hordofees kan ati mormitu sirna malee namoota achirra jiruu miti jechuudha maaliif shayxaanticha kana namni kophaa baasee morma shayxaanticha kanaatu tokkummaan jaalatu araaran jaalatu woboon gatii kafalteeti araara jettee Tanzaaniyaa dhayte jaawarfaan gatii kafalaniiti araara jedhanii biyya sani galanii amata meeqa hidhee gurbaa burtukaana fakkaatu hidhaa naqee lafee callaata nagayyaase Hacaaluun araara lallabee fuudhanii qabri galchan battee urgeessaa araara lallabee harka duduubatti hidhanii ajjeesanii kosii keessa darban Taayyee Dandayaa nu gahaa si jala yaane dadhabne nu gahaa amma gartee wal ajjeesuurra waliin ajjeesuu wayyaa billawa keenya galka deebisu qabnaa jennaan hidhaa naqanii isa qofa hidhaa naqanii hin dhiifne maatii isaa tahumaan beekne ilmoo amal lamaa bineensa jalatti haadhaa wajji darbanii jechuudha. Kana hunda maaltu godha shayxaanticha kanaa godha. Kanaaf namni shayxaanticha kana hadheeyfatee isa mormaa jechuudha. Amma Haadiree naannoo Oromiyaa jirtu Taayyeen hidhamuu ni deeggartaa osoo jette takka harkan baaftu hijaab jetti siigal. Waan kana namoota muraasaa godhu jira nuti ni beekna. Ka goosisu jirummoo shayxaanticha kana. Diinni Oromoo guddaan sigale diinni Oromoo guddaan kan Oromoon gamtaan tokkummaan firraa buqqisuu qabdu shayxaanticha kana jechuudha. Shayxaanticha kaayyoon isaa waaqni isaa amantiin isaa abbaan gadaa isaa rabboomni isaa waa hundi isaa kursi isaa ta'e kana mummaan qabne kana mummaan ittiin dhagayamne ka du'eetiin biyyee tahaa
ana dhiisi gadaafiinu kagartee akkasitti addunyaa ashkaraakkaruu ture sunu du'ee biyyee ta'e jee nama yaanne arra jiraadhu boruu irran kaayyanne nama kijiban saalfanne nama sobuun saalfanne nama ajjeesuun gartee itti akka filmitti taa'ee itti bashannanu miskiina duukan nama kanaa kanarra duulu qabda malee nama kanaa kanaa wajji duulaa jettee gartee namoota afan faajeessuu namoota yaamuun sirraafaaf habboleessu oromooti jedhaabbadhu ilaale kana hunda wanniin siyaasee arra gartee kagartee rakkorra jiru kagartee wal diigaa jiru ka wal qoodaa jiru oromoo qofa amaarri bakka takka deebi'u jira amaaraa tikreen tokko ta'u jiran shaabiyaa wajji tokko ta'u jiran gurmuu heddummeeffachaa jiranii jechuudha arraas osoo woboo qabdu osoo hayyoota gurguddaa kana qabdu arraas ka booda gartee xaaqata hayyaa ta'an sumaa jechuudha saniifuu laal namni gartee wanni dhaga'ee hina'amuu jedhan si galee informeeshina dhageeffatee hina'amuu jedhan yoo diinni si dhufu jira qophaa'e namni siin jee diinni sun gartee haala kamiin dhufu jira jetteeti akkamiin dhufu jira jettee qawwee moo madaafa moo ulee moo manca moo jetteeti ittiif qopheessitaa jechuudha nuti isinii himne abiyyi ilma kee osoon hin taane diina keeti ispeeshaalii namni harargeeffaadha bakka deemutti isin balleessu jira xiiqee keessa isin galee jira nuti ni beeyna namicha kana ni beeyna parsonaali beeyna akka kee oduun haasa'utti hin jirru si gale oduun haasa'utti hin jiru ni beeyna sirri beeyna warri magartee asirraa abbichuu maarree juu kun abbichuu dhiisi shimallisuu ijaan harkeen beeku nuti garuu shimallis irraa eegalee hanga abiyyitti akka wajji teenyee beeyna amala isaanii warra isaanii wajji guddatellee teenyee nama isaa wajji amata meeqallee dalagee beeynee sirritti qorannee namichi kun gartee diinni isaa guddaan keessattuu ummata harargee ummata oromoo tahuu jala murree isin himu jira jechuudha takka wanni ati ilaaluu qabdu eega sirni kun aangoo qabate harargee maal taatee qofa ilaaluu qabda bara isaa keessa kan namni gosaan wal qoodee wal fixe bara isaa keessa kan namni gandummaa qoodee wal fixe bara isaa keessa kan abbaa gadaa rashaname bara isaa keessa kan oromoon buqqaatii takkaa bara mililikuu buqqaateen beene buqqaate bara isaa keessa kan oromoon dhumaatii bara mililik takkaa dhumteen beene dhumte bara isaa keessa hiyyummaan qaala'insi jireenyaa kan dooktarri bahee sadaqaa kadhate kan barsiisaa yuunivarsiitii gabbahee huccuu namaa miicuu guyyaa yuunivarsiitii barsiisaa oolee galgala huccuu namaa miice bara namicha kanaa keessa bara kana keessa kan barsiisaan barataa barsiisuu dadhabee daree keessa kufe beelaan bara kana keessa kan barsiisaan nyaata sadaqaa hiriira barataa wajji dhaabbatee itti fudhate bara namicha kanaa keessa bara hoongooti namichi hoongawa kan hunda inni wanni godhuuf karooraan godhu jira kan hunda wanni godhu jiruuf karooraan godhu jira jechuudha maaliif namni yoo quufe yoo nyaatee dhuge nan lafaa kaajee yaada jechuudha yoo beela immoo waa'uma garaa isaa yaada jechuudha san gubbaadhaan nagee dhabsiise hogganoota oromoo afaan godhee warra dheengadda afaan tokko ta'ee diina dura dhaabbachuu ture arra afaan godhee si galee walirra bobbaasee jechuudha bara kana keessa jechuudha ilmi keessi jaara malee sintiigu jechuudha namichi kun osoo ilmaan oromoo ta'e tana dubbaddeetiin isinirraa bu'a namichi kun osoo ilma oromoo ka dhugaa ta'e nama oromoof yaadda'u ta'e lubbuun tiyya nam tokko anangaan fedhe jabaa ta'ullee nam tokko sirna uummanni kun jiruu isaanii itti fayyadamu akka mililik sirna amaaraa afaan amaaraa aadaa amaaraa Itoophiyaa keessa gadhaabee du'ee haga ammaa amaarri sanii fayyadamu jira jechuudha akkasittiin sirna jabaa tokko
sirna Oromoon jiruuti itti fayyadamtu sirna Oromoon naa yaadattu hayyoota Oromollee jaaree afaan Oromollee guddisee aadaa Oromollee guddisee Oromollee guddisaa jee yaada osoo ilma si yaadu taate na dhageeffadhu osoo ilma si yaadu taate kana si yaada inni garuu waan ati qabsooteetiin fidatte balleessaa jira tokkummaa ati qabsooteetiin fidatte caccabsaa jira aadaa ati qabsooteetiin fidatte balleessaa jira aadaa qeenxee aadaa biyya diidu aadaa gartee hin barbaachifne aanoleen seenaa kijibaati calanqo seenaa kijibaati seenaa qeenxee biyya diidu jeeti seenaa tee balleessaa jira mee dammaqii iflaal yaa saba ko mee dammaqiitu mee iflaal ilmi kee kana godha mee kana godha ilmi kee ilmi kee bar wanni dachi qootuuf akka bara dhufu ati beeloyneefi bar kana qotach akka bara dhufuuf ati beeloytuuf dachi qotachuu si dhorku akka bara dhufu ati ilma kee guddaa universitii keessatti garreef arra mana barumsaa sirra gubsiisu bara dhufu ka ati beeloytuuf ka arra tuullaa midhaanii kana ati tuullatte kana si jalaa gubsiisu ilma kee ukkaamsee qabeenya harkaa qabdu harka si duwwisiisu intalatee guddachiisee ilmoo abbaan beeni diqaala mana si dhalchiisu mee kun ilma keeti rabbi sodaadhu diina keeti malee diina keeti malee kun ilma keeti yaa saba ilmi kee ilma waan gaarii si yaadu ilma injifannoo si yaadu ilma mooraa tee gartee akka mooraan qabsooteetii gabbattee sabaa sablammii duraan diinni wal si shakkisiise hunda akka si amanan godhu malee ilmi kee gartee kasi buqqisu kasi gudeechisu kasi ukkaamsu ka gartee diinaggeensi hiyyoomsuu miti jechuudha laal tana gurra si calaw namoonni gariin warra jalaa godha warra maarree godha warri jalaa laal ajaja eeggata adeero telefoona eeggata nuti sirbeena waan inni godina yoo telefoonichi hin dawwalamneef usanii farshoo isaaniif irraa dhuganii mana sharmuutaa dhaqanii enjoy godhaa shukkuumamaa dhalaa dhiiraan bashannanaatu oolanii jechuudha gaafa telefoonitti dhufee abalu jeesa abalu rashana abalu irratti ololchiisaa jee karoorachirraa gad dhufu fudhatanii deemanii jechuudha saniifu waan keessa beenurraa isin haasoyne saba hoo ummata Harargeetiif sagalee ta'a wallagga keessa dhume kana ummata Oromoo guutuuf sagalee ta'a wal dhageeffadhaa wal kabajaa wal jalayaa wajjiyyaa galmi keessan tokko kaayyoon keessan takka Oromummaan teessan takka jechuun yaada kootumura nagaan naa jiraadhaa baay'ee isin kabaja sheeni baay'ee isin jaalata nageetti khaduyeefis rabbi rahmataa godhu